Hashama harka fuuni daawwattoota fi hordoftoota BBM oduu har'aaf qindeeffanne isinitti himaa an oduu waliin Kadir Nageessooti. Durata waajjira KFO godina Arsii Lixaa fi miseensa koree giddu galeessaa kan ta'an obbo Daraaroo Duubee bakka hojii isaaniitii humna mootummaatiin erga butamanii torbaan tokko darbuun himame. Obbo Daraaroo Duubee guyyaa 8tiif waajjira poolisii magaalaa Shaashamannee ganda Abboostoo jedhamutti hidhamanis hanga ammaa mana murtiitti akka hin dhiyaatin beekamee jira. Obbo Daraaroo Duubee itti gaafatamaa waajjira KFO godina Arsii Lixaa yoo ta'an miseensa koree giddu galeessa KFO keessa nama tokko. Hagayya 22 bara 2022 guyyaa 8 dura humnoota mootummaatiin bakka hojii isaanii waajjira mootummaa keessaa butamuun poolisiin yeroo isaa qoratutti ati deeggaraa waraana bilisummaa Oromootiin jedhamuun ala wanti qabataman itti himan akka hin jirre maddeen gabaasanii jiru. Durata KFO godina Arsii Lixaa obbo Daraaroo Duubee hojii mootummaa hojjechuudhaan hawaasa isaanii nama tajaajilu ta'uun cinatti paartii seera qabeessaa fi karaa nagaan qabsaa'u KFO'f miseensa ta'uun hojjechaa jiraachuun ala siyaasa dhokataa isaanii hiisisu tokkollee geggeessaa akka hin turre maddeen himanii jiru. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuuruu magaalaa Agamsaatti har'a ganama haleellaa humnoonni shororkeessitoota faannoo Amaaraa raawwataniin lubbuun namoota nagaa darbuu jiraattonni himan. Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti aanaan Amuuruu aanaalee haleellaa humnoota shororkeessitoota faannoo Amaaraatiin hedduu miidhaman keessaa isa duraati. Gandoota baadiyyaa 21 aanichi qabu keessaa gandoonni 16 guutumaa guututti humnoota shororkeessitoota faannoo fi finxaaleeyyii Amaaraatiin qabamanii jiraachuu OMN waabeeffachuun gabaasee ture. Kaleessa ganama ammoo magaalaa Agamsaa humnoota kanaan barbadooftee jirti jedhu jiraattonni. Guyyaa dheengaddaa osoo waraanni mootummaa fi qaamoleen nageenyaa mootummaa magaalaa guutanii jiran humni hin beekamne kan nuti aabaa waboodha jedhu milishootaa fi namoota dhuunfaa hidhannoo qaban irraa hidhannoo hiikkataa akka ture jiraattonni itti dabaluun ibsu. Uummanni akka humnoota kanneen ofirraa hin qolanne dursanii meeshaa waraanaa isaanii irraa hiikuu kan himan jiraattonni tana duras mootummaan waboo fakkeessee humnoota eenyummaan isaanii hin beekamne naannichatti bobbaasuun uummata dararaa turuu himanii jiru. Gargaarsa namoomaa Tigraay qaqqabsiisuuf taasifamaa ture waraanni kaaba Itoophiyaa akka haaraatti torban darbe jalqabu hordofe adda cituun isaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii UN beeksise. Waraanni hagayya 25 bara 2022 akka haaraatti jalqabe naannoo Amaaraa bakka Tigraay waliin waldaangessutti babal'ate kun rakkoo namoomaa jiru hammeessaa jedhamee sodaatama kan jedhu UN muddama amma dhalate kana qaamoleen wal lolaa jiran akka qabbaneessaniifis waamicha taasisuu itti fufee jira. Dhaabbatichi gargaarsa namoomaa Tigraay keessatti akka malee barbaachisaa jira jechuun geejjiba daandii qaqqabsiisuun walakkaa torban darbee irraa kaasee addaan cituu ibsu. Hojjettoonni gargaarsa xiyyaaraan deddeebisanis dhaabbachuu isaa himee jira. Kana malees mallaqni callaa ittiin hojii hojjetanis gadhiifamaa akka hin jirre eereera UN. Dubbi himaan UN dhimma kanarratti ibsa kenneen mootummoota gamtoomanii fi dhaabbileen miti mootummaa michuu keenya ta'an yeroo haalli mijataan jirutti gargaarsa namoota miidhamaniif dhiyeessuu itti fufnaa jedhe. UN fi dhaabbileen gargaarsaa biroon naannoo Tigraayitti gargaarsa dhiyeessaa turuu himuun qaamoleen walitti bu'iinsa keessa jiran ammas karaa gargaarsa namoomaa itti dhiyaatu akka mijeessaniif dubbi himaan UN kun waamicha taasisee jira. Qamadiin gargaarsaaf Ukraine irratti Itoophiyaaf ergame Jibuutii qaqqabuun dhagahame. Dooniin dhaabbata biyyoota gamtoomanii biyya hongee fi walitti bu'iinsi lammiilee ishee miliyoona 20 ta'an deeggarsa midhaan nyaataaf saaxilee Itoophiyaa fi Ukraine irraa fe'amee buufata doonii Jibuutii qaqqabe. Dooniin UN erga waraanni eegalee yeroo jalqabaaf buufata Ukraine irraa
midhaan kan fe'e yoo ta'u, qamadii toonii 23,000 ta'u fe'uun buufata doonii Jibuutii geessus himee jira. Qamadiin kun biyyoota qaala'insa jireenyaa fi hanqina midhaan nyaataan rakkoo keessa jiraniif akka ooluuf UN haala mijeessuun fe'ame. Qamadiin gargaarsaa kun doonii irraa buusuun kaargootti dabarsuun guyyoota 4 fudhata. Sana booda gara biyyoota ollaa jiran akka Itoophiyaatti waliigalaan namoonni miliyoona 20tti siqan gargaarsa midhaan nyaataa hatattamaa barbaadu. Itoophiyaa dabalatee biyyoonni akka Somaaliyaa gogiinsa yeroo dheeraaf kan saaxilaman yoo ta'u, gogiinsi bara kana waggoota 40 keessatti isa guddaadha jedhamee jira. Manni murtii olaanaa Keeniyaa bu'aa filannoo pirezidaantummaa torban 3 dura geggeeffame irratti iyyannoo dhiyaate ilaaluuf konferensii geggeessuun akka jiru beeksise. Manni murtii kun torban darbe keessa oliyyannoon 9 bu'aa Wiiliyaam Ruuttoo injifachuu labsii akka haqamu gaafatu simatee jira. Oduuleen BBN har'aaf qindeeffanne kana fakkaatu. Turtiin keessan qophiilee BBN biroo waliin haa ta'u.